Hi guys, akkam jirtu doftaniif kaayyantoon maatii waan ilsaayitek guyyaara kanas waan haaraan isiniif qabadhee dhufe haala baay'ee salphaa ta'eetiin namni kamiyyuu ayyama keessanii ala bilbila keessa yoo tuqe yookiin paaswordii doggoraa yoo itti galche salphaatti suuraa kaasee iimeela keessaniin kan isiniif erguuti danda'u waan ajaa'ibaaf waan haaraan isinitti agarsiisa. Egaan namni kamiyyuu paaswordii keessan beekes beekuu baates yoo doggores yoo ayyama keessanii ala bilbila keessan kan tuqu ta'e iimeela keessanii not fake yookiin ergaan gabaabaa isin gaa saniin booda eenyu akka bilbila keessan tuqe suuraa isaa waliin ilaaluuti ni dandeessu jechuudha. Kanaaf egaa siistama haaraa fi itti fayyadamaaf hedduu tokko isiniif salphatuun isinitti agarsiisa. Hanga xumuraatti wanta isiniif agarsiisu kana sirriitti sirnaan hordofaa isin jedha osoo yeroo hin gubiin amma eegalu. Application yana isiniif kaa'u kamiin yoo download godhachuudhaaf fedha godhattan salphaatti barreeffama viidiyoo irraa ni tuqtu. Achi booda haala kanaatiin aappii as tuqaa buufadhaa kan jiru description box jala isiniif jira waan ta'eef liinkii kana yoo tuqtan qaxxitaa bilbila keessanitti weebsaayitii koorraa gadi buufachuu ni dandeessu isin jedha. Amma gaa ni eegalla jechuudha. Jalqaba application kana buufachuu qabdu jechuudha. Bakka amma isiniin jedhee buufattu saniin booda akka keessa seentaniini iddoo kanarraati send alert email kan jettu ishee kana on godhattu jechuudha. Baay'ee tokko salphaadha. Achi booda okay ni jettu. Achi booda dana keessatti immoo activate kan jettu ishee kanarra ni tuqtu. Saniin booda allow jechuudha. Yamanii kennituuf jechuudha. Achi booda dana keessaati emailii isin filachiisa waan ta'eef emaila tokko ni filattu jechuudha. Emailuma bilbila keessan irra jiru kamiiniyyuu ni dandeessu waan ta'eef achi booda okay akka jettaniin amma xumurtaniitii jirtu jechuudha. Harka mirgaatti yoo as dabartanii siitingii kan biraatu jira jechuudha. Kan isin argattanii akkanatti gara mirgaatti dabartu. Saniin booda iddoo kanarraati siitingiilee lamatu jira jechuudha. Isaan kana lamaan yoo fedha keessan ta'e on godhachuutii ni dandeessu. Inni jalqabaa fakkeenyaaf detect sim card changes kan jedhu kun yeroo namni siimii ayyama keessanii ala bilbila keessanitti galchuudhaaf yaalii godhu kan suuraa kaasee isiniif ergudha jechuudha. Bakka kanarraas isa kana on godhachuu ni dandeessu. Kanaaf egaa isaan kana yoo on godhattan ta'es ni hojjeta. Yoo on godhattan immoo tajaajila dabalataa isiniif kenna jechuudha. Okay, amma xumurree jirra. Keessaa baanee haala hojii isaan isinitti agarsiisa. Baay'ee tokko salphaadha. Haala kanaatii ergi xumurtanii booda amma bilbila koo nan cufa iskiriinii isaa cufeen paaswordiitti galchuudhaaf yaalii godhee isinitti agarsiisa jechaadha. Amma bilbila koo iskiriinii isaa ergi cufee booda paaswordiitti galchuudhaaf yaalii gochaatiin jira. Inni immoo yeroon si'a tokko si'a lama doggoru suuraa na kaasa jechaadha. Uumamaa tokko osoo agarsiisiin osoo sagaleen dhageessisiin suuraa na kaaseeti jira jechuudha. Kanaaf egaa salphaatti iimeela koo keessa deemee argachuutii nan danda'a. Amma fakkeenyaaf appilikeeshinicha keessa yoo lattan in argattanii kan inni isiniif ergu suuraa kaasee iimeela keessan irrattidha jechuudha. Kanaaf iimeela keessan keessa kottaati saniin booda kunoo akka kanatti notifiikeeshinii isiniif ka'a jechuudha. Kunoo isa agartan isa kanadha jechaadha. Kan inni nuuf ergeeti jiru kana keessa yoo seenne suuraa nama bilbila keenya banuudhaaf yaalii godhe akka kanatti kaaseetu information guutuu nuuf kaa'e jechuudha. Kanaaf egaa eenyutu bilbila koo tuqe eebbani jechuun hin jiru. Nama al tokko bilbila keessan irraati paaswordii dogoggoraa itti galche akka kanatti suuraa kaasee iimeela keessan keessa isiniif kaa'e jechuudha. Namni bilbila keessan banuudhaaf yaalii godhe sun gonkumaa hin beeku. Sagaleen addaa ittiin dhaga'amu akka kanatti information isin bira ga'uutii danda'a. Dabalatas immoo yoo barbaaddan kompiitara keessan irratti yoo barbaaddan immoo bilbila kan biraa irratti illee iimeela keessaniin wanta moobaayila keessan kan biraa irratti ta'aru akka kanatti hordofuutu ni dandeessu. Kan gochuun isin irraa eegamu ishee kana qofaa on godhachuudha jechaadha. Saniin booda xumurtanii jirtu. Kanan isiniif qabadhee dhufee akka isiniif tolee abdii guddaan qaba. Yeroo taa'uun deebiin galagarti nagaan naaf turaa isinan jaalladhaa isinan kabaja. Bye bye.